Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota maatii ODM sagantaarraaf qabannee dhiyaanne isin biraan geenna. Amma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa kenna. Poolisiin humna addaa Oromiyaa aanaa Meettaatti namoota 2 mana hidhaatii baasee ajjeese. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaatti abbaa ijoollee 6 kan ta'an obbo Deebisaa Raggaasaa fi dargaggoo Ijaaraa Magarsaa mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu isaanii jiraattonni aanichaa dubbataniiru. Obbo Deebisaa Raggaasaa jiraataa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Coonfee Minqee yoo ta'anii aduu gaafa Sanbataa ganamaa poolisii humna addaa Oromiyaan mana jireenya isaanii keessaa isaan qabuu maddi keenya kun dubbateera. Guyyaadhuma gaafa sanaa dargaggoo Ijaaraa Magarsaa jedhamus poolisiidhaan to'atamuu kan himan jiraattonni gandichaa Hagayyaa 16 erga qabamanii as waajjira poolisii magaalaa Minaaree keessaa hidhamanii akka turan dubbata. Maatiinis ta'ee firoonni kamuu isaan gaafachuu akka hin dandeenye dhorkamaa kan turan akka ta'e maddi keenya kun nu biraan ga'eera. Akka odeeffannoo qabnutti wobootti karaa agarsiiftan jechuun waan shakkamaniif hidhamuu isaanis dubbataniiru. Obbo Deebisaan abbaa ijoollee 6 yoo ta'u nama maatii bulchu waan ta'eef sabboonummaa yoo ta'e malee siyaasa kamirraayyuu walaba turan jechuun jiraataan ganda sana dubbataniiru. Dargaggoo Ijaaraa Magarsaa ganna hojii humnaa hojjechuun bona ofiin of barsiisaa nama ture yommuu ta'u ajjeechaan sukkaneessaan kun sabboontotaa fi ilmaan Oromoo irratti kan fuulleffate ta'uu dubbata. Gaafa wiixataa galgala toora sa'aatii 4 waajjira poolisii magaalaa Minaaree aanaa Meettaa keessa jirtu baafamanii naannoo mana barumsa Minaaree sadarkaa 1ffaatti rasaasaan ajjeefamuu maddi keenya kun nu biraan ga'eera. Ajjeefamuu namoota kanaa booda gandattiin rifaatuu keessa jirti kan jedhu maddi keenya kun maatiin obbo Deebisaa ijoolleen 4 abbaa malee guddachuuf dirqamaniiru jedheera. Tokkummaa qabsoo bilisummaa jabeeffachuu fi shiraa amma jiruuf fuulduratti nu mudatu irraa of eeguu qabna jechuun ABO'n dubbateera. Dammaqina siyaasaa Oromoon irra gahee fi sadarkaa injifannoolee ABO'n amma irra jiru keessatti eenyuu birmadummaa guutuu argachuu fi biyya dimokiraatoftuu Oromiyaa ijaaruu irraa kan boodatti deebisuu akka hin jirre ABO'n ibseera. ABO'n diinota keessaa fi alaa hedduu isaa mudate keessa qabsoo bilisummaa Oromoo bu'aa bahiitti guutame keessatti injifannoolee fi dhaalee adda addaa keessa darbe kan jedhu addichi diinonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa fi ala kan jiran jedheera. Deebsa xumura qabsoo amma keessatti tokkummaa qabsoo bilisummaa jabeeffachuu fi shira amma irra jiru fuulduratti eeggatu irraa of eeguu qabna. Keessattuu gartuu babal'ifannaa lafa abjotanii fi warra aangoo harkaa baatee deeffachuuf halkanii guyyaadhaman irraa of tiksuun dirqama jedhaniiru. ABO'n yeroo impaayirri cunqursaa burkutaawaa jiru kanatti qabni beekees ta'e osoo hin beekin ABO addaan qooduu yaaluun guggura ammaan dura dabaluu qofa otoo hin taane seenaa gurraacha ofitti akka dibaa jiru hubachuu qabna jedheera. Bara dheeraa mootonni Habashaa uummata keenya addaan qooduu fi jaarmiyaa siyaasaa keenya diigee mataa isa gadi rukutuu amma booda hin milkaa'u kan jedhe addichi qaamni dooftaa dulloomaa mootota kana keessummeessisu ABO keessatti haftee ta'uusaa hubatuu qaba jedheera. Humnoonni alaa dantaaf deemanis amma booda Oromoo akka meeshaatti dhimma itti bahuun gadaan isaanii dhume kan jedhu ibsi kun harka keessan dhimma Oromoo irraa kaasaa jechuun waamicha godheera. Deemsa Oromiyaa bilisa taatee ijaaruu keessatti humnoota keenya gara adda addaa qindeeffachuu fi dandeettii keenya karaa hundaan gabbifachuun nu barbaachisa. Kunis dandeettii ofiin of bulchuu fi hariiroo obbolummaa horachuu, nageenya tiksuu fi naannoo ofii eeggatu akkasumas karaa poolitikaa, dippiloomaasii fi ijaarsa siivilii jabaateen Oromiyaan akka gaanfa Afrikaa keessatti iftee mul'attu taasisuu qabna jechuun addichi ibsa baaseera. Wallagga Bahaa Kiraamutti haliilla Oromoo irratti raawwatee jiruun namoonni yoo xiqqaatee 150 lubbuun darbuu miidiyaaleen gabaasaa turaniiru. Haleellaan kun guyyoota 5 dura dhaqqabuu kan himan bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Alamaayyoo Tasfaa haleellichi garee finxaaleeyyii Amaaraa fi Oromoo keessumaa hidhattoota waboo isaan ABO shanee jedhanii raawwachuu dubbataniiru. Taatee kanaan lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii fi miidhamanii ifa ta'uu baatus namoonni ijaan argineerra jedhan akka himanitti yoo xiqqaatee lubbuun namoota 150 darbeera. Kaayyoon garee lamaanii saboota lamaan waggoota dheeraaf nagaan waliin jiraataa turan walitti buusuudha kan jedhan obbo Alamaayyoon lubbuun namoota darbuu himuun hedduunis gara aanaalee ollaatti baqataniiru jedheera. Bakka Hagamsaa fi Haroo jedhamu gidduutti Kiraamuu dabalatee rakkoon nageenyaa jiraachuu himam. Jiraataan naannoo sanii BBC'n dubbise tokko bakka Hagamsaa fi Haroo jedhamu gidduutti Kiraamuu dabalatee rakkoon nageenyaa jiraachuu himam. Amaaraa fi Oromoo gidduutti wal dhabdeen jira ture. Saba Amaaraa irraas achumatti dhalatanii waggaa dheeraa kan jiraatan jiru. Sababa wal dhabdee tureen ijoollee fi dubartoota naannoo Amaaraatti
galchanii booda hidhattoonni dhufanii jiraattota naannichaa Oromootaan irratti dhukaasa banan jechuun maatiin isaanis naannichaa baqatanii jiru kan jedhu dhalataan naannichaa ofiis naannichaa akka hin jirre himee maatii achitti hafan irraa dhukaasni dhaga'amaa akka ture dubbateera. Jiraataan biraa saba Amaaraa ta'e BBC wajjin turtii taasiseen Wallagga Bahaa Aanaa Kiraamutti dhalatee guddachuu hima. Obboleessi abbaa koo fi obboleettiin haadha koo maatiin isaanii guutuun waliin du'aniiru. Maatiin koo garuu hafaniiru. Naannoo sana humni shororkeessaa ABO shanee jira. Akkasumas humnoonni addaas jiru ture. Isaanis aarsaa kaffalaa turani. Garuu meeshaa fi humnaan ija wal hin ginneef jira garagaraan akka bahan godhamee jira jedhaniiru. Jiraataan kun itti dabaluun humni addaa har'a bahe borumtaasaa warri hidhattoota finxaaleyyii gaafa Hagayya 12 bara 2013 dhufan jedham. Namoonni nagaa gajaraadhaan du'anii jiru. Qabeenyis barbadaa'eera. Hanga yoonaa reeffi 150 ta'uu awwaalameera. Jiraataan BBC'n dubbisee akka jedhanitti namni hedduun bakkuma jirutti meeshaalee hidhatee socho'aa ture jedham. Dabalataan dhalataan Amaaraa naannoo hidhatee jirutti namni baay'ee lubbuu oolfachuu danda'eera. Iddoo hidhannoon muraasa turetti garuu warri shanee itti marsanii nuti immoo akka carraa lafa hawaasni hidhatee jiru too waraanaa jiru gatii turreef baqannee baanee jirra. Bulchaan godina Wallaggaa Bahaa obbo Alamaayyoo Tasfaa haleellaa kanaaf sababa kan tahe garee finxaaleyyii gama Oromoonis gama Amaaraanis jiranidha. Gama Oromoon waboon kan mootummaan ABO shanee jedhuu fi dhiyeenya shororkeessummaan farraje himataniiru. Gama saba Amaaraan finxaalayyiin hidhatanii socho'an saboota lamaan walitti buusuuf hojjechaa turaniiru jedheera. Uummata Amaaraa fi Oromoo gaadheeraaf nagaan wal faana jiraachaa turan akka walitti bu'an godhaniiru. Mootummaan ABO shanee fi hidhattoota gama Amaaraan jirantu dhukaasa bane. Oromoo irraayis Amaaraa irraayis namni du'ee jira. Namoonni baay'eenis buqqa'aniiru. Qabeenyi saamameera jedhaniiru. Waliigalaan lubbuun nama darbee fi qabeenya manca'ee adda baasanii jiraachuu himaniiru. Obbo Alamayyoon hidhattoonni haleellaa dhaqqabsiisuu humni wal dhabdeen uummata lamaan gidduutti uumamus akeekaniiru. Uummata qe'ee isaanii irraa buqqa'uu gara qe'ee isaaniitti deebisuuf tasaaleen mootummaa godinichaa hojjechaa akka jiranii fi uummanni walitti bu'iinsa mariin akka furu himaniiru. Haalichi amma tasgabbaa'us himaniiru. Bihimaan obbo Odaa Tarbii ibsa karaa fuula tiwutarii isaa maxxanseen godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiraamuu fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti kan argamu Aanaa Amuruu keessatti waboon humna waraana federaalaa fi milishaa naannoo Amaaraa irraa bobbaafame waliin lola gaggeessaa turuu himeera. Odaa Tarbii humni waraana mootummaa dirree lolaa irratti mo'ame manneen jireenyaa namoota nagaa 100 ol gubuun namoota nagaa bakka ukkee qarsaatti ajjeesaniiru jedhe. Kaamni Wallagga Bahaa to'annoo oboo jala jiraachuus himeera. Magaalaa Baddallee keessa barsiisaan qabamee hidhamu dubbatameera. Barsiisaa Magarsaa Baqqalaa jedhamu barsiisaa saayinsii kan ta'e waraana mootummaan Oromiyaa Buunoo Baddallee magaalaa Baddallee keessaa qabamee hidhamuusaa himameera. Akka gabaasni kun eerutti barsiisaa kana waan oromummaa isaatti boonuuf jaalatu qofaaf yeroo adda addaatti adamsanii qabanii kan hidhaa turan ta'uu dubbatameera. Barsiisaa Magarsaa Baqqalaa erga yuunivarsiitii Jimmaa irraa eebbifamee bayaas yeroo adda addaatti qabamee hidhamee yoo hiikames osoo oolee hin bulin adamsamee hidhamaa turuusaa gabaafameera. Hidhaa fi hiraarsaan uummata nagaa ogeeyyiiwwan Oromoo irra gahuu akka daangaa godhatuuf gaafatamu illee hanga ammaa hiraarsaaf dararaan itti fufee jiraachuu gabaasni kun ifa taasiseera. Bahaa Oromiyaa godinaalee Baalee keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa irraa nama ajjeesaa jiraachuun himameera. Godina Baalee Aanaa Harannaa Bulloo keessatti waraanni mootummaa dilbata darbe namoota nagaa 5 maqaa shiftaa shanee qabne jedhuun qabanii akka ajjeesan kaan isaanii mana hidhaatti darbachuun dhagahame. Gocha kana waraanni mootummaa raawwachuu kan ibsu gabaasni argame. Meeshaa maleeyyii akka waan hidhattoota ta'anii ajjeefamu jiraataan aanicharraa barreeffama gabaasa arganneerra. Kanneen qabamanii hidhamanii fi ajjeefamaniin manneen hawaasa Oromoo hedduun abiddaan gubachuu isaa mana hawaasa kanaas waraanni mootummaa gubuu isaa dubbataniiru. Namoota qabamanii hidhaman keessaa maqaan nama tokko kan nu gahe yoo ta'u nama maqaan isaa Ibraahim jedhamu kan dhalootaan Arsii Lixaa Adaabbaa ganda Bubbisaa ta'e warreen qabamanii hidhaman keessaa tokko ta'uu dubbatameera. Waraanni mootummaa jirattoota nagaaf shakkiif jecha akka ajjeesuu fi dararuu uummanni Oromoo golaalee Oromiyaa mara keessaa himataa jira. Mootummaan maqaa shaneedhuun moggaasuun ajjecha wayitii raawwatutti yakka sanaaf seeraan gaafatamni illee hanga ammaa kan hin jirre ta'uu mirkaneeffameera. Waraanni bilisummaa Oromoo duula bobbaa lola waraana mootummaatti banee jiraachuu ibsaa jira. Erga waboon bobbaa waraanaa kallattii garaagaraa maqaa gootawwan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kuufamanii eegalee as mootummaan ammoo uummata meeshaa maleeyyii maqaa deeggartan jedhuun dararaa irraan ga'uu hammeessaa jiraachuu gabaafamaa jira. Tibbuma kana Shaggar Lixaa keessaa ilmaan Oromoo hedduun mana hidhaa keessaa baafamuun ajjeefamu.
ajjeefamaniiru. Dhimma ajjechaa seeraan alaa mirga lubbuun jiraachuu saba keenya sarbee gaggeeffamaa jiru kana irratti dhaabbileen mirga namoomaa daangaa akka godhatuuf gaafataa jiran illee garraatti deebiin gahan argamee hin jiru. Hojamtootaa fi daawwattoota maatii ODM sagantaan irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.